yeroo jaartiin na bira jirtu inni eekama gaafa jaartiin na bira adeemtu na dhungadhu na hammadhu akkas na godhi sana na godhi naan jedha beektaa dhugaa waaqayyoon immoo kaayyoon kanaaf manaa bahemte ani kaayyoon kan manaa bahefanii dhalaquu guddifadhaan. Egaa jechuudha sagalee obboleettii kana dhaggeeffatanii jirtu jechuudha nama meeqatu waan kanaan rakkachaa jira nama tokko nama lama miti jechuudha hiriyaa ofii kan hin taanes akka nama biyyarraa dhiira dhabee dhufe akka nama biyyarraa waa obbiraa hin qabneetti boson soraa goton turaan jaarsaa jechuudha mana arabaa keessatti namatti rarraate jechuudha murannoo obboleettii kana sagalee ishee hunda hin finne ani sagalee ishee irraa mure jechuudha dubartii jechuun kunoo akka kanaati jechuudha dubartii eessattuu harka hin laatanne akka isheen itti jechishee akka isheen itti natti tolte dhugaa dubbachuuf jechan qabu jechuudha haala ajaa'ibaan deebii isheen deebistu akka ajaa'ibaatti namatti tola jechuudha nagaan dagannee nagaan kun lafa bakka jirtan isiniif baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya egaa jechuudha gaafa biyya baan chaalenjii hedduutu nama mudata chaalenjii jiran keessatti immoo cimanii dhaabbatanii keessa darbuun immoo kan eenyuuti kan keenya jechuudha egaa obboleettii kana karaa miidiyaa kana wal barree lakkoofsa naalaa uddettee wal dubbisnee jechuudha waa'ee paaspoortii irratti gizeen viidiyoo waa'ee paaspoortii irratti jedhee paaspoortiin kiyyaa biyyumatti na jalaa ekspaayirdi ta'ee irra na jalaa darbee jira jette isuma qabadheetiin dhufee jette erga as gaheeti immoo otoo ani waggaa lama hin xumuriini paaspoortiin kun na jalaati ekspaayirdi ta'ee jette biyyatti naa erga naa hojjechiisaa yoon jedhee riyaala 2,500 kaffalinaan jedhaa jette namni kamiyyuu kan inni hojjechiifatu biyya Saudi Arabiyaa keessatti ani ofii koo hojjechiifadheetiin jira kaffaltiin paaspoortiif kaffalamu gooyigiliirra sarchi gootanii ilaaltu 750 jechuudha. 700 riyaala 750 kaffalama jechuudha leegaalis ta'e illeegaalis ta'e seeras ta'e seeraan alas ta'e garuu dura yeroo warri seeraan alaa ture hanga 2,700 hanga 1,700 bakkeerraan hojjechiifatu waan ta'eef amma immoo seerri biyya kana keessatti eeyyamameetii jira jechuudha namni kamillee imbaasii deemee hojjetachuu danda'a warri baadee bakkee jirus warri bakkee hin jirres warri mootummaa seera mootummaa jala jiranis warri seera mootummaa jala hin jirres mootummaan biyya kanaa eeyyamee jira namni kamiyyuu imbaasii dhaqee hojjechiifachuu ni danda'a jedhamee himameera kaffaltii wal fakkaataadhaan jechuudha kanaafu daldala naman gaafatu maallaqa naman gaafatu jaarsa namatti rarra'ullee naman gaafatu jechuudha obboleettiin kuni maal obboleettii kiyya akka mangodhaa gatiin paaspoortii kana dhamoo namichu akkas naan jedhee naan jette jennaani lakki paaspoortiin 750 jennaani birrii 2,250 kaffaltaa isayyuu siin geessu isumayyuu birrii makootiinu aqee siin haaressu naan jedha yeroo niititti hin jirtu ishee biratti fayyuu mana lolaa akkasumatti lafaa ka'eetu mana lolaa sanuu niitii isaatu xiqqoo narra harka goraa niitiin isaa nama gaariidhaan naan loltuu seeraan hojii kiyya itti cicheen hojjetadha saayitii kootiin ka'a saayitii kootti hojii koo hojjetadha ilmoo koo guddifachuuf jechan biyyaa ba'e malee ani jaarsa namaa ungachuuf miti kanan biyyaa ba'e yeroo isheen manaa baatu immoo na dhungadhu dura naan jedhaa jette dura na dhungadhuuti waa hundanatu siif guutanaan jedhaa jette akkuma kanaatiin jechuudha eeggadda kana viidiyoo tokko argitanitu yoo ta'e jaarsa bututtuun tokko jechuudha dhugaa dubbachuuf viidiyoo isaa asirra sinii fida yoo barbaaddanii jaarsa bututtuun tokko birrii siifan kennaa jedha birrii siifan kennaa ati nafaana ciisii je nafaana baala ga'u jaarsa du'eeru bar jaarsa du'ee meeshaan jalatti shommoqeerutu nama hojii isaa hojjetatuun akkasan go'aa jedha namni jechuudha seexanillee nama qorti dhugaa dubbachuuf jecha namni nama fooniiti hin nyaata hin dhugaa gaaf tokko ni dagama gaafa nu ilaalan nama maallaqa dhabee nama waan ittiin oolee bulu waan nyaatee dhabee dhufu wallaalee dhabeetiin dhufe isaanitti fakkaata hin beekan maal akka nuti ta'an maaliif nuti aadaan keenyi hojjetannee bulla akka isaanii akka dubartoota isaanii mana keessa teenya miti aadaa mana keessa taa'uun qabnu dhiirrii fi dubartii wal qixa hejjennee bulla jechuudha biyyatti isaa ta'u iddoo kamittuu haa ta'u gara deemnutti abbaan manaaf haadhi manaa obbolawwan wal gargaareetu hojii hojjetata akka biyya kanaa dhiira tokkittiitu hojjetee maallaqa fida miti isaan immoo yeroo nuti ufneetiin asirraa hejjennu akka waan baqa nama bakkeetti gatame wayii eessa baashee dhaqxi maallaqaaf jettee dhufte waan ta'eef maallaqaafuu nafaan akka barbaadde taati obboleettii kanarraa immoo maala nu badde anumaafuu barumsa guddaa taate jechuudha dhugaa dubbachuuf ani ilmoon qaba
ilmoo koo guddifadha jedheetan biyyaa ba'e malee jaarsa bututtuu kana faana ciisuuf miti kanaan biyyaa ba'e jette jennaani paaspoortiin illim je'ee sitti haa hafu yoo fudhattee baatellee iddoo rakkoo namoonni tokko yoo badan rakkoo namarra gaasaa sirriidha garuu iddootti baddu akka qaba maaliif yoo jettanii wantoonni akka kanaa mana keessa jiru yoo ta'e dhugaa dubbachuuf ijoolleen jaraa xinnoo midhaan nyaatanii ka'anii rafanii yeroo ka'anii meeshaa qabatanii namatti fiigu jechuudha. Dhugaa waaqayyooti namoota baay'eedha. Amma of control of gochuu hin danda'an jechuudha meeshaa isaanii. Garuu onneen immoo hanga dumbulloo sumunii cabaa tokko isaan keessa jirtu jechuudha. Dhugaa Yesuus kana booda jechuudha. Dhiirri arabaa tokko. Gaafani duuba keerraan sitti akkas ta'a adeemu gaafanni kana naa gootu kana naa godhi jedheetiin gaafanni gaaffii akka kanaa sitti iyyeessu ija isheetti tufi jechuudha. Ija isheetti tufi harkaan si qabuu hin dandeessu. Dhugaa waaqayyo la'abii maallaan jette jettu harkaan akkas andaara wayyaa keettiin bu'an jechuudha. Onneen qaban hamma dubartii altuu biyya keenyaa hin geessu. Dhiirri biyya kana hanga altuu biyya keenya korkollee tokko hin geessu jechuudha. Ati nyaara kee itti shirtiritti goonaan jecha tokkitti layaana buuka kelbi jettee atitti qajeellaan dhugaa Kiristoosi yoo ishee wanta akkasitti dubbatte ofirra galagaltee sokkite jechuudha. Har'a ijji ishee sitti galagalee sin ilaalu. Yoo kushinaa dhufan achi galagalanii bishaan buufatanii ba'u sirraa galagalanii huuruu isaanii achi qabu. Waan argine baay'ee jira bara. Huuruu isaanii sitti galagalanii si ilaaluu sodaatu. Ijji isaanii si ilaaluu sodaatu. Albaatii gadi buusuu ga'u jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'een kan sodaatan jirtu jechuudha. Hin sodaatiina. Inni kun jaarsa bututtuu akka kanaa miti dargaggeessuma sammuu ka fakkaatu kana dhugaa Kiristoos takkaa malee xalaftee ishee hin gootu. Yoo ishee giddii yoo sitti rarraate immoo micilii godhi. Qaabiituma micilii godhi seerri si deeggara natu siin jedhe dhugaa Yesuusidha. Seerumatu si deeggara jechuudha. Biyya kanatti seerri cimaan akka nama lubbuu baasetti kan nama gaafachiisu waa'ee bilginnaati jechuudha. Dhiirri tokko waa'ee bilginnaaf sitti bu'e taanaan poolisiitti 999 dawwalatte ila dhugaa Rabbii hidhaa keessatti ishee hambifta jechuudha. Ani nama akka kanaati akkasiin na rakkisa jetteenna kalas seera biyya isaaniiti. Aadaa biyya isaanii keessatti waan bilginnaa akka kanaa haadha manaaf abbaa manaarraa kan hafe waan akka kanaa dhiirri sitti dubbate jennaan seera jalatti tumame seera lubbuu nama akka seera namni biyya keenya yoo lubbuu baase akkanii waa tokko itti murtaa'u jechuudha. Garuu biyya kanatti namni waa'ee bilginnaa sitti dubbate keessattuu dhiirri tokko andaara wayyaa keetti bu'e jennaan biyya kanatti dhugaa dhumateefi dhugaa Rabbiyoon soba ta'e koomentii jalatti barreessa. Dhumateefi waa'ee akka kanaarratti siireesiidha bakka warri biyya kanaa jechuudha. Kanaaf yoo himattellee ragaa qabda yoo himattellee seerri si deeggara jechuudha. Kamittuu imbaasittis yoo himatte poolisittis yoo himatte wanta tokkotti tiisa keessarraa kaasuu hin danda'an jechuudha. Qophaayiitiin hojii keerraa jechuun atoo dogoggortee ammati maallaqa ilaaltee waan tokko ilaaltee dhiira isaanii wajjin ciirte boru ulfi tokko sitti dhufe lubbuu kee baafti isheen. Cuubee sitti zaqazaqxi malee dhugaa Rabbiiti ijaan sin agartu isheen. Ilma ishees haa ta'u abbaa manaa ishees haa ta'u. Waa'ee abbaa manaa ishee qofa otoo hin taane ilmoo ishee otoo ta'ee madaamiin arabiin jechuudha otoo waan fe'e fiddee lubbuu kee si baafti. Callisteetuma lubbuu si baasti. Otoo ati faana haasawuu kee argiteetu. Kanaafuu obboleewwan waan akka kanaa isinirra gagga'u jechuudha dandeenyaan jalaa badu. Haalli isinii mijannaan seerri isin deeggara. Yoo jalaa baduudhaa baattan immoo ittiin himiina. Madaamii ittiin himiina tokko yoo himtan isiniin amantu waan ta'eef jechuudha. Akkasumallee jechuudha maal gochuu qabdu yoo viidiyoo isaa waraabdan deebitanii isinillee otoo dhugaa qabdanii dhugaan keessan ukkaamamaa yookiin immoo okataa ta'aa jechuudha. Maaliif yoo jettan biyya kanatti viidiyoo isaa waraabuu yeroo isaanii birrii baatanii maallaqa baatanii si dura dhaabatanii si kadhatan yoo viidiyoo isaa waraabde dhugaan kee hundisaayyuu okatee jechuudha. Sababiinsa seera biyya kanaa keessatti kaameraan biyya isaanii keessatti suuraa isaanii kaameraa isaan qabdeeti kaameraa bantee suuraa isaan kaaste yookiin viidiyoo isaa waraabdennaan atis deebitee yakkamaa taata jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdure viidiyoo isaaniin kaasiina sagalee isaaniillee waraabina suura isaaniillee hin kaahina. Madaamiittiinlee hin himiina hanga dandeessan madaamii oksuu yaala. Maaliif yoo jettanii isheen kana icciitii kana beekti taanaan dafeensi galaafadha jetteetiin tooftaa biraa sitti sassaabbatti waan ta'eef hamma dandeessu oksadhu isattillee doorsisi ati kana goonaan isheettanima poolisittanima kana je'aa jechuudha. Kanaafuu obboleettiin kun waan isheen natti tolte bada malee
jaamte malee saree ija naqanii jetteen bade malee dhugaa Yesuus yoon ani faana baala gadhe haaftu paaspoortiin koos nan bada haala mijeeffadhee naan jette jechuudha. Baay'ee tokko natti tolte. Hundi keessan illee murannoo akka obboleetti kana godhachuu akka qabdan abdiin qaba jechuudha. Kanaafuu turtii gaarii siniif haa ta'u barumsa sinii ta'a.